urjiileen nu boonsiitaan sababii gammacheeftan. Barattoonni har'a qabxii kana fiduun kanaa ol wanti nu boonsuus hin jiru jechuudha. Galatoomaa jenneerra gammadee sabni keenya. Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti seenaa dhaqqabu jecha kutaa lammaffaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Harramilleetti barsiisotaa fi barattoota shamarraniitii wajjin gaafii deebii taasifneetu isiniif dhiyaataati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawwanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Hunda dacha injifaan murkooftu eenyummaan sinqixxeessu biyyoof yakkatti boosu seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Harramilleetti barsiisaa herregaa kan ta'an kabajamoo barsiisaa Saadiq Muhammad milkaa'inni barattoota keenyaa kun jalqabarratti ajaja barsiisota keenyaa fudhatanii yeroo tiitooriyaalii yaamamanis kallattumaan dhufanii barnoota isaanii hordofanii gaafilee isaan dhibdee hunda nu gaafachuudhaan sirritti barnoota isaanii baratanii milkaa'ina guddaa kana gonfatan jechuudhaan barsiisaa Saadiq Muhammad dubbataniiti jiran. Barsiisaa Saadiq Muhammad jedhama. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Harramillee irratti barsiisaa herregaati. Hunda dura isinuma kanaa galatoomfachuun barbaada. Maaliif jennaan yeroo nuti barattoota kana jajjabeessaa jirrutti dhuftanii nu qabatamaan nu arguun keessan ijoollee keenyas nu jajjabeessuun keessan onnee tokko nutti horee jechuudha. Hanga duraan qabnu caalaa jechuudha. Kanaaf amma barattoota kana ni beeynaasi. Akkuma gaafa asitti ammaan dura dhuftee nu haaseessite sana siif tilmaamne sana jechuudha. Barattoonni gaafa sana siif tilmaamne sana har'a qabxii kana fiduun kanaa ol wanti nu boonsuus hin jiru jechuudha. Maal jennee turre bara darbe sadarkaa godinaatti aanaan keenya kana maqaa mana barumsaa keenya kanaatiin sadarkaa tokkoffaa argate jechuudha. Immoo karoorri keenya kan bara kana maal jennee karoorfanne godinaa dhiisnee Oromiyaa wajjin dorgomnaa isa qabannee turre jechuudha. Akkasuma wajjiniin hanqa danda'ametti tiitooriyaalii yaamuudhaan keessattuu kanaan dura ijoon keenya maal ture jechuudha. Ijoolleen nuti mana barumsaa bultii addaa naqaa turre warra dhiiraa qofa ture jechuudha. Bara kana ammoo shamarran irra xiyyeeffanna. Ni finnaa, ni arganna jennaan hojii barsiisummaa keessatti dhugaa saniin akka argannus agarree jirra. Inni barnootaa keenya kun waggaa 4 akkas bultii addaa naqee ture, dhiira naqaa ture. Immoo maaliif shamarran irratti hin hojjenne isa jedhu qabannee addatti shamarran kanarratti hojjechuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf bara kana shamarran gara 25 akkas qabxii dorgommiidhaa san fidanii turan jechuudha. Dhiirris akkasumatti waliin gara 60tti kan ta'u manni barnootaa kun barataa 400 keessaa fiduun waan guddaadha. Hundaa ol ammaasis maalis kan na gammachiisu tokko jedhe. Barataan barnoota biroo kan silaa guutuu fiduu qabu fiduu dhabee herreega irratti bara darbe bees barataa 31 dhibba guutuu galmeesse. Bara kana amma gara barataa 13 akkas ta'a jechaadha. Kana keessaa eenyu jechuudha olaanaa kan qabu shamarran. Shamarran jechaadha. Shamarranis namooti dhiiraa gadii akka hin taane as keessatti onnee nutti hore jechaadha. Machuun dacha injifaan murkooftu eenyummaan sinqixxeessu biyyoof yakkatti boosu seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera.
milkaa'ina barattoota shamarranii kanarraa barattoonni keenya barnoota guddaa fudhatanii barsiisota keenya hordofanii qabxii gaarii galmeessuu qaban jechuudhaan barsiisaa Saadiq Muhammad barattoota hafaniif ergaa dhaamaniiti jiran. Barattoota keenyaaf kan hin dhaamu kan isaan kana booda jiraniif jechuudha. Wanti hin dhaamu ijoolleen kun fuullee keessan taa'ee yeroo mara fuula keessan jiraachuu qabaa an akka abaluu sana galmeessuun qabaa qabxii sana ja'amee abdii san qabaachuu akka qaban qo'achuu akka qaban barsiisaa isaanii jala deemuu akka qaban kanaan dhaamuu fi barbaade isaan saniif dabalataan xiqqishoo rakkoo ilaalchaa hawaasa keessa maatii keessa kan jiru jira shamarran kanarratti dhiibbaa godhuu waan akkasiisantu jira ilaalcha kana shamarran eenyuyyuu akka hin taane maatiin keenya beekee kannuu danda'uu qaba barnootaaf kannuu danda'uu qaba yeroo kannuufii danda'uu qaba. Ani akkumaan dhiira barsiisutti shamarran barsiisuun qaba ilaalcha jedhu maatii keenya keessaas hunduu qaba jechuudha. Kun akkasiin cinaa jiraate maatiin jiraate taanaan manni barnootaa cinaa jiraate taanaan dhugaa dubbachuudhaaf amma gara 25 siniyya qabxii dorgommii kana fidan barattoonni shamarranii gara dhufu kanaa ol jechuudha. Gara dhibbaan kan lakkaa'amu baasna jennee abdii akkasii sana ofirraa waan qabnuuf barattoonni keenya kan isaan kana duuba jiran kaayyoo nuti amma qabannee itti jirru kana ni galmeessinaa bakka isaan sanillee ni caalla waan ta'u san akka nu qabatan asumaan dhaamsa dhaamuun barbaada. Galatoomaa isinillee galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Kaarramilleetti barsiisotaa fi barattoota shamarraniitii wajjiniin taasifne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti. Machuun dachaa dachaa Jifano nurkoftu Inyumaan sinqixxeessu Yoofyaa akkatti boosu Seenaan dabaalameera Inyumaan ol ka'ee